Obbo Taayyee Danda'a sababa kaateenaa yookiin immoo cancalaan mana murtii osoo hin dhiyaatin hafan abukaatoon isaanii argamaniiru. Guyyaa irraa mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti beellama qabu turan. Maaltu mudate? Beellamni obbo Taayyee irraa himata haaraa sadeen irratti banamee wal qabata. Manni murtii abbaa langaa fi mormii himata obbo Taayyeen dhiyeeffatan qoratee jala murtii laachuuf ture. Beellama irra kan qabate. Poolisoonni mana amala sirreessaa Abbaa Saamu'eel sababa obbo Taayyeen dhaddacharraa hafaniif dubbataniiru. Cancala yookiin kaateenaa himatamtoonni godhatan godhachuu didan jedhan. Obbo Taayyeen kana dura sababa rakkoo fayyaa gogaa wal qabatu yookaan alerjiitiin cancala godhachuu kan barbaanne dhaddacharratti dubbatanii beeku. Manni murtii poolisootaan sirriin goonee jedheera. Sababa xixiqqoo jedheen himatamaa dhaddachatti dhiyeessuu dhabuun akka sirriin taane himuun Kamisa akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 23tti beellama qabateera. Namni siyaasaa mootummaadhuma keessa turan himataa kan turan obbo Taayyee Danda'a torba muraasa dura hidhaa cimaa waggaa 7 adabamaniiru. Ji'a dura immoo himannaan haaraa 3 irratti banameera. Kunis gaafiif deebii miidiyaa hawaasummaa Horn Conversation jedhamu waliin turtii taasisaniin wal qabata.